waan hin beekne ni beeka jechuun iddoo hin geenne gaheera jedhanii uf kaahuun sheekummaa osoo hin taane shayxaanummaadha. Quraana keessa yeroo hedduu jechuun warri rabbiin wajjinaa sa'u ulul albaab gahee rabbiin itti dubbataman ta'eef jecha saniifuu maqaa nabiitu dhiyaanaatis fudhate. Gafee warra ergaa rabbi irraa gama uummataa dhufte warri hubatu keessa ulul albaab jaaman san keessaa tokko waan jechuu dandeessa. Namoonni tokko tokko yeroo ammaan tanaa waan mudawwara godhataniif waan amaamaa hidhataniif aangoo sheekummaa waan argatan fakkaatanii hiika hin malle haasawa sirrii hin taane akka sirriititti ummata waa hin beekne walitti qabanii anuu sheeka jedhanii hujii shayxaanaa yeroo dalagan argina. Mee hiikkaalee dogongoraa waan hin fakkaanne ulil albaabii yeroo filoosofarummaatti hiiku argina. Ulul albaab jechuun maal jechuudha? Ulul albaab jechuun afaan arabaa jecha filoosofer English. Access waan hundaa jechuun dandeessa. Ulul albaab jechuun namoota high capacity guddaa jechuudha. Osoonii fi beekumsa rabbiin sitti ilmin dura qaban jechuudha. Kan rabbiin kanneef ifi isaaniitti ittiin ofiin mataa isaanii fayyadaman jechuudha. High tech sanii wajji rabbiin wajji haasa'u jechuudha. Ulul albaab jechuun warra rabbiin wajjin haasa'u jechuudha. Ofumaa ofuma gaftee ulul albaab wallaalummaan wayyaalaa fatwatti gadi yaasee wallaalummaan wayyaalaa fatwatti gadi yaasee maqaa sheekummaa fudhatee yeroo inni waan qur'aana rabbii keessa jiru hin jiru sirbi haraama ka jedhu qur'aana keessa hin jiru jedha. Sheekas manzumaanis ni qabda. Akkam sila nama amantiitis akkasumas immoo manzumaanis waliin deema. Jechuun abbaa dawwee jechuudha gamma dogoggoraan amantiidhaa keessatti osoo hin beekin dalage tokko illee hin qabu waa hunda osoo hin beekuutiin godhe jechuudha. Waan hanga rabbiin naddaan keessa qofaan hin godhe. balleessaadha jettee yaaddu. Gonkumaa balleessaa wantoonni nan dalagu guutuu keessi jechuudha. Saniif jecha waa hunda Sirbaaf manzumaan akkamitti waliin deemu? tolchee deemee maatoo hin deemuun hin jirtu maatoo sin haraama sirbuun hin jedhu simbiratti macaafa keenyattis sirbi haraama akka ta'e orkaa garuu ammoo dhumarratti hin to'ibatu namni baay'een achi faarfataa fa'aa ta'u dhumarratti simbiroo akka waan akkasiin jiru haraama hin jedhu. Ulul bira fi seera rabbiin buuse keessa quraana keessa jechuudha. Bowwaadha jedhamee haraam jedhamee ittiin dhiyaatiin jedhamee hin jiru. Sirbuun haraama hin jedhu. Hin jedhu waan maaf sheekonni yeroo tokko tokko warra sirbanii amantii dhiisanii tarii uffannaa ta'uu danda'a hin beeku garuu haraama macaafa keenya keessatti sirbituun mootummaa waaqayyoon dhaaltee. Rabbi addunyaa guutuu takkumaami hundinuu beeka. Isa biratti akka quraanni jirutti gonkumaamu haraamii miti. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. كن هاسوا ربي تيمي هاسوا شاغلا تي وان آخرا إرانا مشاغلو كمو موزيكا تي فيلمي جالالا تي eegana libboolladii waan jedhamu wantoota garagaraa waan ibaadaa rabbii irraa nama shaagalu kamuu warra oomishe qofaa miti warri waan san caalchise warri waan san bite kamuu warra beekumsaan ala dalage warra jallataa warra qixaaxni isaan eeggatu rabbi hin jenne ofii hin beekuun salphinnaa miti. waan hin beekne akka nama beekuu fakkaatanii haasa'uun kuni doofummaa duubatti hafummaa iyyaalummaa durriyyummaadha. diiniin abbaa qaba. ulamaa'ii Itoophiyaa miti Afrikaa miti addunyaadhaaf beekumsi isaanii gahu rabbi nu badhaasee jira. warri karoora
ترتيب ورهن كم نجل ديمت ربي كيسن صدادا أمة أكنا كان إرى قرى فولو كيسن إرى كافتا كان قفامتي بيجي إساء الرسينا ريبورتي قدا أكنمني كايو ديني تكيكمو هملكم نتهما يونين بربا يوني جدم كيرو غري أمانتي سنب وغيرو برباد إسلام متلينه غافا إني ديني تكو هواسني إسلاما تكمان أكوان إني هنتلتيني في الدنيا الرئيسكاس نمني ربي أمانتي شوف نما كايو نما إرقما ربي دكيس نما سير ربي دكيس فولو كي إرا كافتي إرتي ريبورتي تاسي سودان أكا إني يرو غبابا سوشال ميديا إرا قالوا أكا تاسفتو أمانا ربي سركاهد نهندا ورا ديني تمسي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ربي جلسان ورا ديني تمسي رب الرا أرقة أنافسن اللي ربي نهاتاسي سنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.